Baga gara chaanaalii kootii Jarmaniin Oromoo jedhutti nagaan dhuftanii. Mata dureen har'aa isiniif qabadhee dhufe mata duree yeroo darbe isiniif jalqabee ture irraa kan itti fufu ta'a. Yeroo darbee jenderii afaan Jarmanii keessatti maal akka ta'ee fi haala salphaadhaan jenderii kamtu kamidha jennee haala salphaadhaan adda baasuu akka dandeenyu isiniif kaaseen ture. Akkuma yeroo darbee dubbadhee jenderiin gosoota sadiitu jira, yookiin maaskuliiniidha, yookiin feeminiiniidha, yookiin niwutiraaliidha jedhee. Kanaaf akkamitti haala salphaadhaan kamtu maaskuliiniidha, kamtu feeminiiniidha fi kamtu niwutiraaliidha jennee adda baasuudhaa fi xumuroota jechoonni qaban irratti hundoofnee murteessuu dandeenya isiniif jedheen ture. Kanaafuu yeroo darbe kan maaskuliinii isinii kaaseen ture, har'a kan feeminiiniidhaan itti fufnaa jechuudha. Hanga dhumaatti na hordofaa. Kan feeminiiniitti tun ce'iin dura garuu namoonni baay'ee viidiyoo koo ilaalaa jirtan namoota sabiskiraayibii hin goonedha. Sabiskiraayibii godhaa maatii ta'a. Yoo sabiskiraayibii gootan anaaf illee hamilee taatu. Kanaaf sabiskiraayibii godhaa, laayikii godhaa, namoota barbaadaniif illee sheerii godhaa. Har'a kan feeminiiniidhaan itti fufnu. Feeminiina jechuun saala dhalaa kan ibsu yoo ta'u, jechoota yookaan maqaalee afaan Jarmanii keessaa persentiin 35 feeminiiniidha. Jechoota feeminiinii fakkeenyota muraasa isinii kaa'een jira. Xumuroota isaanii irratti hundaa'ee immoo persentaan meeqa akkam feeminiinii ta'uusaa akka ibsu tarree kanarratti isinii kaa'een jira. Iskiriinshuutii godhattanii ilaaluu dandeessu. Boodaaf illee barreeffattanii kaa'achuu dandeessu. Irra deddeebitanii immoo shaakalaanidha. Al tokkotti isinii galuu dhiisuu danda'a. Garuu shaakalaanii irra deddeebitanii jechoota sana gaafa agartan kanaa wajjin wal bukkee qabdanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Kanaafuu jechootaan fakkeenya isiniif kaa'ee kan jalqabaa kanarraa yoo eegalle Die Freiheit, die Möglichkeit. Lamaansaa xumura isaa yoo ilaaltan haayitii fi kaayit jedhee xumura kun. Haayitii fi kaayitii jedhanii warri xumuran kun persentiin 100 yeroo hunda jechi sun feeminiinii yookaan saala dhalaa kan qabu agarsiisa jechuudha. Akkasuma jechi xumura eedhaan dhuman kun kanneen akka dilaampe, dibluume jedhaman kun persentiin 90 yeroo hundi feeminiinii ta'uusaa agarsiisa. Kanneen akka ung, die Zeitung, die Wohnung yeroo hunda persentii 100dha kuni feeminiiniidha jechuudha jechi kun. Kanneen akka shaaftii, iyoonii, teetii kana, ikii, ur, ay, in. Fakkeenyota kana lama laman isinii kaa'ee diikshinarii irra deemtanii yoo ilaaltan kanneen jechoonni xumura kana qaban marti isaaniiyyuu persentaa as jiruudhaan warri persentii 95 kuni yoo xiqqaate persentii 5 kan ta'an qofatu jechoota maskuliinii yookiin niwutiraalii ta'uu danda'a malee yeroo hunda feeminiiniidha jechuudha. Warri persentii 100 kun immoo fakkeenyaaf jechi shaafti jedhee xumuramu yoomiyyuu feeminiiniidha. Jechi shaafti jedhee xumuramu kan maskuliinii ta'e yookiin kan niwutiraalii ta'e tasa hin jiru jechuudha. Kanaafuu kana kan inni isinii qopheesse namoonni baay'ee amma jechoota tarreessanii kamtu deeriidha, kamtu diidha, kamtu daasiidha bakka sammuutti qabachuudhaaf yeroo baay'ee fudhata. Akkasuma dadhabsiisaadhas. Baay'ee nama dabbara akka kanatti itti fufuun. Kanaaf haala salphaadhaan akka isin adda baastaniif jedhee anaanis baay'ee na gargaareera kuni. Isiniin isin gargaara jedhee yaadeetanidha kan inni isinii qopheesse. Kanaafuu kan feeminiinii erga akkas ta'eeti maalirratti immoo fayyadamna dabalatee kan jedhu namoota dhalaa ta'edhaaf kanneen akka diifiraaw, diimuutaa kan nuun jennu kun akkasuma lakkoofsoti martiyyuu feeminiiniidha kan isaan of keessaa qabanii kanneen akka di eins, di zwei, di drei hundi isaaniiyyuu lakkoofsi wanti jedhame hundi feeminiiniidha jechuudha kan inni fudhatu. Kanaafuu mata dureen har'a isiniif qabadhee dhufe kanadha kan hin dheerannee fi jechoota kanneen akka giraamerii biraadhaan immoo walitti deebina. Giraamerii bareedaa ta'ee giraamerii kan isin rakkisa jedhee yaade ilaaleetan paartii biraa isiniif qopheessaa. Hanga asitti nagaan turaa. Sabiskiraayibii, sheerii godhaa. Nagaan turaa.